Finfinneen misooma qarqara lageeniitiin miidhagaati jirti. Fakkeenyaaf misooma qarqara lageenii Finfinneetti ijaaramaa jiran keessaati. Misoomni qarqara lageenii Inxooxxoodhaa hanga Piikook jiru dheerina kiiloomeetira 21 haguu isa tokko. Nutis bakkichatti argamnee jirra. Egaa hojiin misooma qarqara lageenii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru keessaa tokko kan ta'e kan qarqara lageenii Inxooxxoo ka'anii haga Piikootti jiran misoomaa jirus hojiin hojjetamaa jiran waa hedduu kaasuun ni danda'ama. Riqichi ijaaramaa jira. Akkasuma immoo hidhaawwan garagaraatu qophaa'aa jiru piroojeektii kana keessatti. Bakka nama dhaabadhu kana duuba kiyyaan akkuma argaatii jirtan hidha guddaatti ijaaramaa jira bakka kanatti. Hidhi ijaaramaa jiru kunis bishaan xuraawaa gubbaadhaa dhufu kuusuudhaan qulqulleessuun hojii bakka bashannanaa taasisu hara namtolchee ijaaruudhaan akka namni irra bashannanu akkasuma immoo horsiisa qurxummiif akka oolu taasisuudhaaf illee hojiin kun yookaan hidha isin amma argitan kun hojjetamaa jira jechuudha. Egaa bakka kanatti yookaan hidha amma isin argaa jirtan kanan dugda duuba isaa haga dheerina meetira 100 irratti bishaan kuufameeti ni qulqulleeffama. Sanarra namni bashannana horsiisni qurxummiis ni gaggeeffamaa jechuudha. ዊርዳሙ እንግዲህ እዚህ አርቲፊሻል ሐይቅ ለመፍጠር ከዚህ በፊት የሚፈሰውን ውሃ riqichi kun kan hojjetamaa jiru hara namtolchee uumuufidha. Kanaan dura bishaan qisaasa'ee ture. Hara namtolchee meetira 100 ta'u hojjechuun faayidaa garaagaraatiif oolchina. Fakkeenyaaf qurxummii horsiisuuf, bakka bashannanaaf ooluuf qopheessuun, madda galii taasisuuf walumaa galatti bishaan kanaan dura qulqulluu hin turre qulqulleessuun faayidaaf oolchuuf hojjetamaa jira. hojiin misooma qarqara lageenii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiran keessaati. Hojiin misooma qarqara lageenii Inxooxxoo ka'uudhaan hanga Piikookitti jiru dheerina kiiloomeetira 21 akka guugu isinitti himneera. Jalqaba irratti kan nuti isinitti agarsiisne maqaa Mokonnin Dildii yookaan immoo riqicha qamalee jedhamuun beekamu naannoo sanatti artiifishaal leek yookaan immoo hara namtolchee hojjetamaa jiru yoo xumuramu naannoo sana miidhagsuu bareechuu keessatti gahee olaanaa ni qaba jedhamee itti amanamee naannoo sanatti hojii hojjetamaa jiru kan nuti isinitti himne. Yeroo ammaa kana immoo riqicha guddaa naannoo kana yookaan maqaa barsiifataan Afincoo Barra jedhamuun beekamutti riqicha guddaa ijaaramaa jirudha. Riqichi kun daandiidhaan kan inni wal qunnamsiisu daandii qarqarawwan misooma qarqara lageenii kana jiraniin kan wal qunnamsiisudha. Akkasumas immoo riqichi guddaan kun gamarraan as dhufuudhaan jechuudha. Daandii amma argitan kun yoo ijaarsi isaa xumuramuu riqicha sana jalaan hanga gaaraatti kan ol ba'u ta'a jechuudha. Kunis deemsa miillaa akkasuma immoo biskileetiiwwan garaagaraa oofuudhaaf ni fayyada. Yeroo ammaa kana ijaarsi isin bakka kanatti argitan kunis riqicha guddaa fuula dura kanatti ijaaramu wal qunnamsiisuudhaan daandii ta'uudhaanis deemsa miillaa fi akkasuma naannoo kana miidhagsuu keessatti shoora isaa ni ba'ata jedhamee kan itti amanamedha jechuudha. Hojiin bakka kanatti hojjetamaa jiru. በድልድዩ ላይ አድርጎ በአፍንጮ በር ድልድይ ስር ታችሁን የሚሄድ የሳይክልና የመሮጫ ትራክ መንገዶች አሉ። riqicha ijaaramaa jiru irraan karaa jalaatiin daandiin ijaaramaa jiru hanga riqicha naannawaa Afincoo Barrii jirutti kan fulla'udha. Kunis daandii irra fiiguu fi saayikilii irra oofuuf oolutu ijaaramaa jira. Kun yeroo xumuramu naannawichaaf miidhagina addaa uumama. Namoonni ammoo akka fedhii isaanii irra socho'us jechuudha. Kun ammoo Finfinneen kanaan dura kan ittiin komatamaa turte iddoo sochiin qaamaa itti taasifamu dabalataan argatti jechuudha. Riqichi naannoo misooma qarqara lageeniitti ijaaramaa jiru kun misooma naannichatti ijaaramu wal qunnamsiisuun dabalata balaa lolaa fi sigiga lafaa mudataa ture gama furuutiin gahee olaanaa qabaachuus injiinaraan Teenaan ni dubbatu. Piroojeektiin kun yoo xumuramu Finfinnee miidhagsuun abdii boriis ta'u har'a ammoo namoota hedduuf carraa hojii uumeera. Hojii dhufnee dhagaa kana baadhataa turre. Dhagaa kana kabaadhannee jenne kabirri 2,200 fa'aa hojjanna. Isa ijoollee hundi ka hojjannee biyya ergana torbe keessatti. Isa erganneeti horiin binna bu'aa godhannas waan qucee kenna waan baadhannee jennuuf san bakka biyya erganneeti hojii qabsiifna birrii qasii hojjannee jenna. 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። Sa'aatii 24 hojjanna. Hojii asitti hojjadheerraa galii argadhuun maatii kiyyaa ifii kiyyaa bulchaa jira. Finfinneetti hojiin qaddu Teenaan idaatti galtaan. Ani amma eega bakka kanatti hojii eegalee qusannaallee eegaleera. Baay'ee fayyadamaa ta'eera.